Mana genting kamachu. Ali dia cate tu ya turrem digapsan. Jayotan. Wajib cingkawan ni si. Mana si kan fitne fitu rumah tu kalau. Atil kaset rumah tenul le nomor tu wan dan jenne karare. Nam le taai na mega itu. Asmo. Hero yo jirate akata sa yalangir ta hero. Hero lembari. I hello. Oh yeah, baru. Mani promise gale hijra ka gargaarun gichu. Gargaara ni mangargaara. Ya ndazza bayni. Namni ni gargaaran. በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለነው ጋይስ ከኦሮሞቲ ያ ሆጂ ያሴንቱ አመኑ ጆን እንደነ ጎነ ያገርጋሩ የጋሲሞቱ ሆጂሌ ሀገል nama talaba rabat nama jole talaba yorakale dalasi fashurundika malaka umman wali guru mana talabati nama wanti imbasi dawale hidamani akka biya galan gona mali etton sene sinja ramagi walla ruga sinja amma nama mega wali nama mega tu arab same wanga na aga she baba sheriya dimbauti kaade namni mega kaade namni monni mega botte akasuma me wan jole biyaraba akasuma ba jole family mega arab samte igale gala dalle nga banje dewana kana kana ge amalan wai jole biyaraba nalage jole biyaraba amma hunde isani sonte toko raguddan isani sammun sirrin jiru sigale amma racina isantu nagiya qaba male jole nam gargaartus ta kabaja afani qabdus ne juma jirti ta kabajaan qabne santu ustaaza fa arabsa sigale namni kabajaan qabne ustaaza fa arabsa nam guddaa salphisa to namni kun waluma keessa jira beetani maal gochuu danda'ama yoo gargaarsistes rakkoo yoo gargaarsisu baattis rakkoo ustullatti hunu haaka feenin jechuush gargaartaniini hin finnaan amansiisuu hin danda'ani jechuu barbaadeeti ani sii gala asirra ta'anii nama tokko yoo amansiisu tokko amansiisuu hin dandeettu waan ta'eef nama namumaan qabanii waan jiran waan itti jirtanii fi waan keessa jirtan keessaa ba'uudha malee nama walii galuun nama dhiba beektaa miti kanarratti tokko si jaalataa tokko si jibba. Osuma akkas ta'anii jechuudha. Hoolayyiin takka immoo hoolayyiin takka nama baa jettee baa jala ooltee baa jettu tuni ijoolluma hojii qabdu sanaa wallaahi dhugaa kanuma hojii qabdu sanaa warrabsiisaa jiran si galee. Amma meeqaa kabajaa qaba wallaahi meeqaa rakkataaf dhaabbata ijoollee biyya arabaa meeqaatu miskiinaaf dhaabbata isa miidiyaa kana gubbarratti diyaaspooraa caala bar namni hojii isaa hojjetee gaafa rakkoo waatee gargaaru gaafa masgiida keessatti afatanii masgiida dhabee jaan gargaaru yoo ustaazonni waatee gargaaru sanama akka ijoollee biyya arabaa jira wallaahi wabilaa big respect warri jedhamu sun ijoollee biyya arabaati garuu hoolayyiin kaayyoo hin qabne tokko garuu maqaa isaanii nyaataa jirti balleessarte amma wali qabdee ijoollee biyya arabaa jee namni nama arrabsisi galee san keessa amma warra kaayyoo qabu warra haadha gargaaru warra abbaa gargaaru warra ilmoo guddisatu biyyatti warra obboleeyyan gargaaru meeqaatu jira galee yaa kana kunoo kanumaaf akkasuma nuqusadhaa jechuu barbaanne malee yaadni keessa yaadda sirriiti sanumaaf siin jedhanillee nama tokko osoo ol harkiftee yaada irraa fuute yaada aktiif ta'e wayii siin godhan sii galee yaada bilchaataa sii wajjin haasanii sii walii galuu hin danda'an. Namnummaa nama koomentii negatiiva barreessu kunniin jechuudha. Namni beektaa nama guddaa ta'uu bichaa osoo hin ta'in hiriyyaan ati waliin ooltullee murteessaadha yeroo baay'ee. Eegalee bakka itti ooltullee murteessaadha. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa bataamitti qimaami mana madaamiitii fi maammoto yookaan maziraa dalagu yookaan waan biraa dalagullee kabaja guddaa isinii qaba namni kamiyyuu jechuudha. Akka dhuunfaatti illee yoo taate akka hawaasaatti illee. Garuu tokko gantuu fi galtuun bakka hin qabdu waan ta'eef akkasitti hubadhaa.
warri miidiyaa warroonni gurguddaa laa namoota amma akkati taa'ee ijoollee biyya silaa ijoollee dalaga taabbee namni dalaga taabbee tokko nama narrabsu hooluma santu bineensa ta'e isa nyaatu danda'a booda wallaahi dhugaa bara achirraa deebi araawuma tokko diree ajjeesa jechuudha because maaliifi bakka nama usee kaayyoo malee useetuma nama arrabsaa oolu kana tokkumaa dhufee axxanaa garee kuffisa jechuudha si galee. Yaa bar ilmoo abbaan oromoo maal itti beektaa ilmoo abbaan abaaree gufuu tasaa ajjeesaa itti. Na'am. Saniifuu waan gufuu tasaa ajjeesa jechuun hiikaa baay'ee qabdi. Kanaafuu namni nuti anillee yookaan iluunillee oromummaa isin dhaga'ame haguma tokko nama miidiyaa oromoo afoo jirtan taatanii amaanaa oromoo irra isin ka'an malee osooti kophaa kee akka maamma shurrubbee waloonetti kophaa kan kee waan kana kafalte maaki ana yalaan baatu ana gaafsan jedhu oromoo yalaan baatu. Jigale taappel lama bidaa fidee sin mara tasaa. Habibi seetu qorra barbaadan. Jigala nama sirraa amansiisuu dandeettu rabbumaaf jechuudha. Aboo kuma dhibba nuti dhaggeeffadhu wallaahi billaahi dhaggeeffadhu illumee muhit kaafadhu wayii si yaadachiisa. Gaafa geemi duraa tokko taphadhe amma kuma dhibba lama shantamaa kana maaf himti. Geefi wallaahi namni gaafa risiitillee ni qaba baasee isin gargisiisuu ni danda'a. Gaafa geemii duraa takka taphadhe waan geemii kiyyarraa mucaa tokko ka Somaaleetti si yaadachiisa mucaa Harargee ijoollee biyyaa jechuudha ijoollee mucaa Harargee tokko ka Somaaleetti nama ajjeese moo maal jedhanii gumaa qabatanii deeman tokko yoo ni yaadatta? Shee Hamzaa maal taanee qarshii gargaarsu ture. Dooraala kuma takka maallaqa kiyyarraa kaniin kanne tokko ni yaadatta waan namni naa kanne irraa jechuudha. Dhiira Itoophiyaa qarshii kuma dhibba meeqa kaniin kabalee yaadattanii warri yaadatan lakkoofsa tokko barreessee si arrabsa yoo gootes deebisee si arrabsa yoo godhu baates deebisee si arrabsa. Namni asootu waan feete goote maakii waan sin jedhu sin dhabu. Kanamaa itti qabate marabbii irratti. Yerosuma waan shurbeessan godheellee arraba uummataa jalaa hin bahus jechuu barbaadeeti. Waa isa garagalchanii arrabsaan jiranii muuziqaa waan narreedhani. Namni naa kenna jenneen inni akkas hin jenne namuu kana walitti taa'een Oromoo maattu jedhee waan qaburraa kenneemi bargaara keessa jira. Fuudhee dai ofirraa wayi lafaa dhufti birri. Namni dhagaye namni akkuma si jaalatu. Inni guri yoo geeni qabatee geeni darbu diree itti aaruwan lafaa fida fakkeenya dubbii lafaa. Asi jaalatu jiru maagi. Nuti kana hunda ka goonu bar oromummaa wayii jaalanneeti man dirqama wayii injinatti hin jiru akka nama kamitti ta feemasii baay'ee jira bar miidiyaa kana gubbaa feemasii waan oromoo keessa hin jirre kana walliseetuma jireenya mataa isaa jiraatu baay'eetu jira. Yoon sobdee jaan jiru feemasoonni akkasii hin jiran. Waan takka waa'ee uummata oromoo keessa ani immoo alagaan bitee jiraachuu numan danda'a garuu wanti dhimma namaa hunda keessa xulxul jiru bakka isa manyaal namni gaafa miidhamu miidiyaa guddaa kanan qaba namni maqaa kiyyayyoo namni lama qarshii 10,000 gargaare waan takka waan jaamu na dhagaame singalee. Biyaas maqaa maatii jaalatanii namni kun qarshii 10,000 nam tokko yoo kanne anaafillee rabbi irraa illee jazaaniin kan harkadha singalee. Yaa maqaa keetiin nam tokko dhufee rakkataa tokko bishaan yoo obaase ati kannuu baattullee maqaa keetiin nam tokko dhufee si dinqisiifatu si jaalatu waan takka yoo godhe waan takka singalee kun. Anna akkasii sanumaa fi malee namni kamuu arraba hin jaalatu baay'isawwi namni kamuu singalee.